Asalan narakkisee fuudhee kiyyaadhiise. Obboleeyyan koo ana sitti hojjechuun bandandeenye ji'a osoo hin nyaanne biyyaan qofa urgaa. Ijoolleen akkasii balleessa. Itti maddu biyyi koo akkana obboleeyyan tiyya moonnaa boodanne ani rayinaa yureeta jedhamtu ganda guutuu aanaa kokkosaa irraa ganda beerutti keessatti akkana du'achira na rakkaba. Haranaaf shibra ga'ee maaf salphate dhugaani. Haranaaf shibra ga'ee maaf gatii dhabe dhugaani. Itti maddu biyyi koo akkana obboleeyyan tiyya moonnaa boodanne ani rayinaa yureeta jedhamtu ganda guutuu aanaa kokkosaa irraa ganda beerutti keessatti akkana du'achira na rakkabaa isiniin jedha nyaata sin qabu dhugaatii hin qabu akkana du'achira silkii namaatiin kanaayyuu waabi ta'u tasa ganna baaftee jennaan bayeeru na rakkabaa imimmaan kiyyan argiteet na waraabaa jirti na rakkabaa kana gurgurate garuuyyuu dallaalli kulli mata kana mata isaa maali mata tiijaan kan jedhamutu dallaala kaan irraa na gurgurate waajjira nyaatas dhugaatis hin qabu mana finjaaneeti cumamee akkana darbee asanaan darbee jira na rakkaba warri afaan oromoo obboleeyyan koo hundinuu isiniin na dhaasabu amoonnaa qoodanii isin boottanii nun galchitanii obboleeyyan biyya amoonnaa boottanaa Shamarri kafuunee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'eetu jecha obboleettiin keenya kun biyya Beeruut keessattidha kan isheen rakkattee dhiphataa jirtu jechuudha yookiis immoo lubbuu isheedhaaf iyyadhaan na qaqqabaa jetteeti jirti jechuudha akkuma guyyaa dheengadda kan beektan mucayyoo Amaara sanaa fi dirmannaa fi tokkummaa ta'eeni mucayyoon sun dhiphina keessa baateeti jirti jechuudha kun immoo bilbila hin qabdu ammayyuu taanaan nama biraati jechuudha bilbila nama biraa irratti iyyata dabarfattee jirti jechuudha mucayyoon kun tokkoffaa nyaata akka hin qabnellee nyaannellee nyaatas dhugaatiillee hin qabu jettee bifa ishee akkuma argitan kana lammaffaa immoo mana shintibeetii keessatti natti cufaniitu deemu mana keessatti na dararaa na dhiphisaa jiru ani hojii hin danda'u hojjechuullee hin danda'u kanaafuu hadaraa keessan ilmaan oromoodhaa idil addunyaa irratti argatan na qaqqabaa osoo lubbuun na keessa jirtu amma lubbuun na keessa jira malee ani dadhabeera jettee jirti jechuudha. Sababiin isaayyuu nama tokko jechuudha yeroo inni jirutti gargaaruu fi nama yeroo inni bukkee dhaabbachuun dirqama jechuudha namni sun boroo keessa bahee rakkina sana keessa hojii firii kee fi yookiis immoo dadhabbii firii kee ta'a jechuudha kanaaf Beeruut keessa akkuma isin beektan jechuudha ani mataan koo mucayyoo kana kan fide daalalaati jechuudha biyya irraa keessattuu namoonni gara biyya hambaa deemtan jechuudha daalaloonni sobaniitu jechuudha biyya akkasii duubaa si ergina keessi ergina eessa jedhanii kaanii biyya kanatti ergu jechuudha biyya kun immoo jechuudha biyyi Beeruut kun immoo baay'ee rakkina keessatti kuftee kan jirtuu fi akkasuma nyaataaf dhugaatii isaan mataan sallee kan dhabanii jiran jechuudha mucayyoof kennuu miti isaanuu kan ittiin jiraatan hin qaban jechuudha amma damoosa malee akkuma ganagaa nyaata laanniif damoosa kennuuf hin jirtu kaatiyuu jechuudha nyaata damoosa malee akkasumallee sinqirfamaa jirtu bilbilallee hin qabdu amma sooshaal miidiyaa irratti suuraan isheellee yookiis immoo viidiyoon ishee bahee jira waan ta'eef yoo kana hiikkatan illee rakkoo cimaa osoo mucayyoo kanarraan kaanii borimmoo rakkina hamaa keessatti akka isheen illee lubbuullee balleessuu akka hin dandeenyetti uummanni Oromoo dafee qaqqabachuu qaba jechuudha mucayyoo tana as keessaa hin baatu yoo ta'e jechuudha sagalee isheen ammaa softe kunillee rakkoo cimaarraan ga'uu danda'a jechuudha kana biraallee birrii meeqa yoo ta'u walitti buusanii birrii meeqa yoo ta'u nan kaffala gara biyya nagalcha na qaqqabaati kan isheen jettee jirtu jechuudha iyyatti dabarsaa jirti jechuudha kanaaf kallattii dandeessanii sagalee ta'atii baasaa jechuudha egaa akkuma beekamu biyyoonni arabaa ijoollee keenyaa fi dhibba keessa dhibbatti hin ta'anii fi haa ta'uyyuu malee keessattuu kan akka biyya kana yookiin immoo biyya Beeruut kana rakkina gurguddaa ijoollee keenyarraan ka'e tokkollee hin jiru jechuudha mee viidiyoo ishee lammataa laakkifataan. Asalan narakkisee fuudhee kiyyaadhiise. Obboleeyyan koo ana sitti hojjechuun bandandeenye ji'a osoo hin nyaanne biyyaan qofa urgaa. Ijoolleen akkasii balleessan barbaadamu iyyuu. Asuma baduu barbaada ani akkuma biyyaan. Biyya galuu barbaadamu. Addaama biyya osoo danda'amee maafi birrii kuma dhibbaallee kennini biyyuma galuu barbaada. Utuu jiraadhee galee barbaadee bee'an. Jiraadhee daa'imman xiyya dhiisu.
biyyuma galuu barbaadaa du'a jira ani uduu danda'amee guyyaadhaa galeeti jiraadhee kagaluu hin beeku qooqaan qooqa darbaa bishaan qofas aganee godhadhee jiraadhee halkanii guyyaa an du'aa jira hojii hojjechuu hin dandeenye yaalamuu hin dandeenye dhibeen ijoolleen baay'ee asitti si balleessanii asitti hojjetaa siin jiru. Ani hojii hin danda'een hojjedhu gaaree asalaa akka hin danda'u ani biyyuma kiyya galuu barbaada maaf shilingii waliin naa guuranii naan galchine Rakkoo qabu si gargaara. Suudhaan mucayyoon kan isheen jechaa jirtu waan isheen dubbataa jirtu biyya kanattillee osoo na balleessan hojii biraallee seenuu hin danda'u rakkinni ani keessa jiruu fi wanta keessa jiru sun anaan na hubee na miidheeti jira sababa sanaafiyyuu birrii shilingii yoo ta'u walitti birrii kuma meeqa yoo ta'u walitti buusaniiti akka na galchitan yookiis walitti buusaatiin na galchaan as keessa ba'uun barbaada lubbuu koo olfadhee akkasumallee daa'ima koo guddifachuun barbaada. Hadaraa keessa naqaqaba rakkina kana keessa na baasa qooqa hidhadhee hojjechaan jira nyaata hin qabu akkasumallee bishaaniin lubbuu koo olfadhee jiraachaa jira sababa kanaafiyyuu amma ammatti uummanni Oromoo hadaraa keessa naqaqabaa jetteeti kan isheen jirtu jechuudha. Egaa waaqayyo ishee eebbisuu obboleettiin keenya kun akkasitti dhaqxee gargaaruun ishee jechuudha. Akkuma kanattuu nama afaan ishee beeku argatteeyyuu sagalee ishee kana dabarfachuu waa meeqa jechuudha. Namoota hedduutu rakkina kanaan lubbuu isaa dhabee rakkina kanaan namoota hedduutu dararfamaati kan inni jiru jechuudha. Kanaafuu ani kan isinitti himu jechuudha. Ijoollee hedduun gara biyya kanaatti ergamu jechuudha. Amma yeroo darbe jechuudha. Oduu nutti reestinaan jedhedha malee mana fakkeenyaaf mana amma jiru mana abbaasaa jechuudha yookiis mana abbaasaa mucayyoo tokko mucaa hadiyyaa tokko fidan jechuudha. Mucayyoon sun afaan illee hin beektu maaltu si argee maraattee biyya kana dhuftee jedheen gaafadhe jechuudha. Jennaan maal jette daalalaatu na erge malee ani ofii koo fedheen dhufe miti naan jette. Daalatus na goyoomsee maallaqa koo nyaate biyya kanatti na erge jette. Kanaafuu hadaraa keessa gaafa achi dhuftan tikkeettii biyya kamii akka ta'e jalqabuma boolee keessatti ilaalladha. Lammaffaa immoo jechuudha daalala abboon barbaadeef jettanii asiin kaawwatina jechuudha. Iddoo dhaqxan illee adda baafadha babbaradha isin jechuu barbaada. Egaa mucayyoo kanaaf immoo dirmannaan godhamee akka mucayyoon tun rakkina kana keessaa baatu hadaraa qaqqabaa ilmaan Oromoodha. Xinnaa guddaatiin sagalee ta'uudhaan gargaara jechuudha. Kana fakkaata like subscribe share gochuun hin dagatiin. Asalan rakkisa Obbolee yankoo ana sitti hojjechuun kan dandeenye ji'a osoo nyaanne bishaan qofa urgaa. Ijoolleen akkasi balleessan barbaadamu. Asuma baduu barbaada ani akkuma biyyaa biyya galuu barbaadamu. Addaama biyya osoo danda'amee maafi birrii kuma dhibbaalleen kennini biyyuma galuu barbaada. Utuu jiraadhee galee barbaadee bee'an jiraadhee daa'imman biyya dhiisu. Biyyuma galuu barbaadaa du'a jira ani uduu danda'amee guyyaadhaa galeeti jiraadhee kagaluu hin beeku qooqaan qooqa darbaa bishaan qofas aganee godhadhee jiraadhee halkanii guyyaa an du'aa jira hojii hojjechuu hin dandeenye yaalamuu hin dandeenye dhibeen ijoolleen baay'ee asitti si balleessanii asitti hojjetaa jiru. Ani hojii hin danda'een hojjedhu gaaree asalaa akka hin danda'u. Ani biyyuma kiyya galuu barbaada maaf shilingii waliin naa guuranii naan galchine rakkoo.